Kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajniif jaalalli keenya akkasumas salaamtaan teenya laf jirtan maratti sinaa ga'uu jecha egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa haalli godina Walloo keessa jiru akkaan hammaataa ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammalleen odeeffannoo wayitaawaa qabannee dhufnee jirra. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Kan isin waliin turu ana Muhee Callaa. raadiyoo madda nageenyaa yeroo ammaa kanatti kallattii aanaa jiillee dhummuugaatiin Shawaaroobii irraa humni dabalataan dhufee ilmaan shanan jiillee akka malee dhukkaasa itti bananii akka miidhaa jiran maddeen keenya kun achirraa nuuf hime. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yeroo ammaa kana ilmaan shanan jiilleedha hidhattoota naannoo Amaaraa gama Shawaaroobiitiin gamasii asitti fe'ameen akka malee miidhamaa jiraachuutu maddeen keenya kun gabaasan. Walumaa galatti haalli aanaa jiillee dhummuugaa keessa jiru ammaan tana akka malee ulfaataa ta'uu maddeen keenya nuuf hime. Yeroo ammaa kanatti reeffa kufelleen kaafachuu dadhabne meeshaa gurguddaadhaan humni hidhatee leenjii gahaa qabu kallattii saniin nutti dhufe akka malee meeshaa gurguddaa fagoo waan hofaa jiraniif bakka isaan dhaabbatanii nu lolaa jirulleen addaan wallaallee akka malee lafni nutti garagalee akka malee miidhamaa jirra jechuudhaan nutti himu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa kanneen sadeen makkannaa keessa jirtanis yoo haalli keessan gama sanii laafaa ta'e garasitti akka dirmattanis ergaa keenya asumaan isiniif dabarsina. Walumaa galatti haalli godinattii keessa jiru gamaa fi gamanaa humni hidhate kuni itti gadi makiinaan fe'amaa waan jiruu fi uummanni Oromoo Walloo yeroo ammaa kanatti kokkee waan qabamee jiruuf uummanni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jirtan kallattii hundaan sagalee taatanii fi mootummaan dhimma kana keessatti akka xiyyeeffannoo itti kennu dhiibbaa itti godhuu qabdanii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yeroo ilmaan Oromoodhaa dhiigni isaanii akkanatti dhangala'aa jiru kanatti ilmaan Oromoo kutaalee garaagaraa keessa jiran rafuu hin qabanii. Akkuma beekamu nafxanyoonni kun yeroo ilmaan isaanii akka maleettillee kan du'an tahe Oromootu ajjeesa jechuudhaan hanga paarlamaa biyyattii keessatti wacanii uummata waccisiisuun isaanii akkuma beekamu. Kanaafuu uummanni keenya yeroo qaalii ilmaan Oromoo Walloo dhiigni isaanii dhangala'aa jiranitti uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran rafee uummata keenya ilaaluu hin qabu. Walumaa galatti waan biraa yoo godhuu dadhabanillee sagalee akka taatanii fi uummata kana akka hamalsiifatan asumaan ergaa dabartina. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli ijoolleen shanan jiillee amma keessa jirtu haalaan ulfaataa ta'uutu himama. Akkuma suuraa armaan gaditti argaa jirtan kanatti qabeenyi isaaniitis jalaa gubachaati. Meeshaa gurguddaadhaan qotee bulaa Amaaraa osoo hin taane liyyuu hayiliin naannoo Amaaraadhaa meeshaa gurguddaadhaan iddoo qabatanii uummata Oromoo fagootti akka lolaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaa galatti gama aanaa dawaa caffaa magaalaa Kamisee keessatti liyyuu hayiliin konkolaataa 60 oliin magaalaa Kamisee keessatti buufamuun barreeffamaan isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli godinattii keessa jiru ulfaataa waan ta'eef warroonni godinattii bulchaa jiranitti maqaa walgahiitiin kombolsha keessatti yaamamanii galma keessattis qabamanii waan jiraniifu uummanni keenya osoo of hin dagatiin kallattii hundaa waliif dirmatee diina kana dura dhaabbatu akka qabu ergaan darbaa jira. Meeshaa harkaa hin qabu jettee osoo mana taa'uu hin taane waan qabduun gara lolli jiru kanatti fiigdee biyya tanteetii fi uummata kan kee baraaruu qabda jechuunis ergaan isaanii darbee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya haalli biyyattii keessa jiru waan ulfaataa ta'eef uummanni keenya kanneen biyya alaa jirtanis akka biraatiin akka dandeessaniin ijoollee keessaniif hidhannoo akka jabeessitan ergaa keenya. Kanneen hidhannoo manaa qabdanis hidhannoo keessan baaftanii ilmaan keessaniif akka kennitan ergaan biyyarraa nu gahe. Walumaa galatti yeroon ammaa kun yeroo uummanni kan akka dhuunfaatti wal jibbellee wal dhungatee wal cinaa taa'ee diina ofirraa deebisu waan taateef uummanni keenya kallattii hundaan hubatee wal hubachiisee diina kana dura akka dhaabbatu ergaan biyya keessaan nutti darbaa jirti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya iji keessanii fi qalbiin keessan gara biyyaarraa akka gara hin galle waan godhamuuf malu akka gootanii obboleeyyan keenya kana hamilee jajjabeessitan nulleen itti deddeebinee dhaamsa keenya dabarsina. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya abbootiin qabeenyaa kanneen biyya alaatii fi biyya keessa jirtanilleen karaa isiniif dandahameen obboleeyyan keenya kana akka cinaa dhaabbatanii biyya teenya biyya irratti qabeenya argattanii biyya irra jiraatanii biyya ilmaan irratti argattan tana akka baraartan jechuunis ergaan darbee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu nama qabannee dhufne kan fakkaataa waan waliin turtaniif